अच्छों से का लाइन से Let's go!
Canada, stop funding Ethiopian government. Canada. Okay. Yeah. Yeah. Ethiopian government. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a killer. Canada, stop funding Ethiopian government. Canada, stop funding Ethiopian government. We need justice in Ethiopia. We need justice for our people. We need justice in Ethiopia. Oromo lives matter. 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 Justice for our Garudiasa. We want to know that why we are here. So we need the international community to understand what we are in. Era, Megami. Iya. Nega, that's it. Go. Go jirta. Corona ra duve no isa ta ko Akrama follow कर दीजिए لا بيجرابر هي
هي باتري فتاته خاص سسن قدامك أكرمك خاص سسن قال لا كم جرتا هيا نجا هيا الحمد لله إنك أبدو مثلا جرتو إجولة نورمون جرتو إجولة تولما جرتو إجولة مكة جرتو إجولة بورنا جرتو إجولة تولما جرتو إيسا جرتو إيسا جرتو نقابو ويلي جرى جدا إيسا جرتو nanjettu gerar nanjettu mekaye thalelure badi nanjettu mekaye kajelure ani malan gerara thano yada yelana iri gerare kufle hida kallitti jira iri gerare kufle hida kilinto jira Hiriirraa kuflee hidhaa karchallee jira karchallee amboo jira. Amma yoo Atanoo yaada yeelalaa. Yajoollee banneen rakaa. Yajoollee banneen rakaa gurrabbaa banneen rakaa. Oromoo maalum godheree maalum gochuu didheree. Muhammad Andenu Isa Acira gugura Nasro Nawe kajale Oh Si Ijoollee sakurtii malee warri gamana jirtanii achi nu dabra. Akka sagantaan teenyaa sagantaa bareedduu dhaamsa bareedaa qabdu taatutti namni hundinuu achi nu qabadha. Warra isteeji irratti yaabnuun ala naannoo kanarraa namni hundinuu achi nu ta'a tartiibaan. Hawaasa keenya gamtokkoon nu dhiyaadhaadha akka viidiyoo fi suuraalee adda addaatiif illee bareedee mul'atu. Please gamtokkoon nu dhiyaadhaa isiniin jenna dhiifamaa wajjin.
fayyaa ta'a hawaasa keenya kan dhiiraa dhalaadhaa akkuma har'aan tana baanee sagalee tokkoon hawaasa keenyaaf addunyaa guutuutti fira guutuu fira keenya gammachiifnee diina keenya rifachiifnetti qabsoo Oromoon eegalle malee xumurre itti fufnaa sagantaa qabnu dhawaataan itti fufna akkasumas dhaadannoo keenya illee ni dhageessifannaa sagalee qeerroo teenyaa shamarraawwan keenya abbootii fi hayyoonni keenya warreen maqaa keessan yaamuuf jiraannu akkuma dura taa'aan koominitii Oromoodhaa baga dhuftan isiniin jeen booda sagantaa keenyatti seennaa lafa madara irratti nama yaamu malee nama tokkollee arguu hin danda'u tartiibaan waan mul'ataa fi qulqulluu ta'e firaa fi diinaafis dabarsuu barbaanna jechuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoodhaa haga bilisummaatti diina keenya kan qabsaa'ota keenya ajjeesu kan qabsaa'ota keenya hidhu buqqifnee sirna Oromoo fi Oromiyaadhaaf ta'u gadhaabuudha. Kanaaf hawaasni Oromoo biyya bakkaa keessa jirru beekumsa qabnuun dinagdee qabnuun yeroo qabnuun hawaasa keenya biyya keessa jiruuf hawaasa keenya diinnu kaamsuudhaaf halkanii guyyaa irratti hojjetaa jiruuf sagalee akka ta'an osumaan dhaammanne jechuudha. Akka gaariitti dhagamaa isinillee isin argata. Tamam. Daqiiqaa gabaabaadhaaf dhaadannoo eegallaasii fi magarsaa dhasinuu bahaa. Daqiiqaa amma tokko sagalee teenya dhaadannoo dhageessifnee kallattiidhaan gama sagantatti dabarraa. Naamusni isin garsiiftan tokkummaan isin garsiiftan hedduu nu boonse hawaasa keenya qaalii fayyaa ta'a sagantaa keenya ol duraa duubaan itti fufna. Qeerroon itti fuftii jalaa qabnee sagalee teenya dhageessifanna. Jabaatu irree humna qabanii Itoophiyaa falmatu. Mul'atu farda keenya qindeetu bareechanii. Gaafa gaarreen aduu gaafa. Madara har'aa ijoollee dhaadannootii fi namallee madara har'aa bu'a hundi keessanuu. Jilcha Kamaabii fi Magarsaa asirratti barbaada. Madara har'aa kan nama hundi keessanuu. Isinii barbaada. Wantoota duubaan isin dhaadannoo itti dhageessisa. Madara kanatti olii yaa'inaa sagantaa mul'attuu dabarsuudha. Warraan maqaa yaamu qofaan asirratti barbaada. Akkuma nama irraa eegalee kiyya akkasitti akka firaa fi diinagdee wajjin ta'uu barbaada. Qeerroo dhaadannoo eegamti jilcha lafaa warra biyya kanaa kan buufa inni lafaa Oromoo
must go. Abiy must go. Oromoon tokkoomte. Oromoon tokkoomte. Oromoon jijjiirre. Naftanyaa must go. Bilchiginaa must go. Abiy must go. Oromoon jijjiirre. Oromoon tokkoomte. Free Jawar Muhammad. 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 Free Bakkala Garba. Free Bakkala Garba. Free Bakkala Garba. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Abdi Rakasa. Anta keerota kabeeta qarree waa jedhin qarree ciralaatu dheera waan ta'eef mee qarree tan nusi madda. Sagalee guddaadhaan olii wajjin jenna. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy is the killer. Abiy is the killer. Abiy killer. Abiy killer. Abiy killer. Abiy killer. Abiy must go. Abiy must go. Free Bakkala Garba. Free Bakkala Garba. Free Bakkala Garba. Free Bakkala Garba. Free Jawar Muhammad. Free Jawar Muhammad. Free Jawar Muhammad. Free Jawar Muhammad. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. We need freedom. We need freedom. We need freedom. We need freedom. What do we need? Freedom. What do we need? Freedom. What do we need? Freedom. One. Now. One. Now. Who are we? Oromo. Who are we? Oromo. From what? Oromia. From what? Oromia. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy is a killer. Abiy the killer. Abiy is a killer. Abiy the killer. Bilchiginaa is a killer. Bilchiginaa is a killer. Naftanyaa is a killer. Naftanyaa is the killer. Canadian government. Canadian government. Stop. 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 Supporting. 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 A killer. Killer. A killer. Killer. Abiy is a killer. Abiy the killer. Abiy is a killer. Abiy the killer. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Free Oromo prisoners. Free Oromo prisoners. Free Oromo prisoners. Prisoners. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. What do we need? Justice. What do we need? Justice. What do we need? Justice. One. No. One. No. One. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Naftanyaa. Down, down, Naftanyaa. Down, down, Ethiopian government. Down, down, Ethiopian government. Down, down, Bilchiginaa. Down, down, Bilchiginaa. Down, down, Bilchiginaa. Down, down, Bilchiginaa. Bilchiginaa of Oromia. Bilchiginaa of Oromia. Bilchiginaa of Oromia. Bilchiginaa of Oromia. Canadian government. Canadian government. Canadian government. Canadian government. Stop. Stop. Supporting. Supporting Ethiopian government. Ethiopian government. Stop. Stop. Supporting. Supporting The killer. the killer. Abiy is the killer. Abiy is the killer. Abiy is the killer. Abiy is the killer. Free Jawar Muhammad. Free Jawar Muhammad. Free Bakkala Garba. Free Bakkala Garba. Free Abdi Rakasa. Free Abdi Rakasa. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Justice for Ajalu. Justice for Ajalu. Justice for Ajalu. Justice for Ajalu. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Bilchiginaa. Down, down, Bilchiginaa. Down, down, Bilchiginaa. Down, down, Bilchiginaa. We need freedom. We need freedom. We need freedom. We need freedom. We need justice.
bilchiginna. Oromoon sikkaate. Oromoon tokkomte. Oromoon si jibbee. Nu cufaa si jibbee. Abiyyi must go. Oromoon sikkaate. Oromoon sikkaate. Egaa hundumaa sana ni dadhabdanii. Qeeroo teenya fayyaataa, qarree teenya fayyaataa, obboleessa keenya nyaaroo hidhamtoota Oromoo hunda yaamee asirratti dhaadannoo gabaabaa nu godha. Kallattiidhaan nuti dabarraa bakka madaraa kan nu godhiisa. Namaan asirratti yaamee carraa kanneen qofaa osoo dhaabbatee dubbachuu danda'a. Sagantaa qabna. Kanaaf dadhabnee yeroo dheertuu sagantaa bareedaa kan qopheessine bakka sagantaa madaraa kan nyaadhiisa. Nyaaruutti dabarsaa jechuudha. Tamaam galatooma. Magarsaa galatooma. Qeeroo teenyuutti galatooma. Down, Abiy. Down, Bilchiginna. Abiy. Abiy's a killer. Free John Muhammad. Free Mikhail Borana. Free Abdira Gaza. Free Dr. Shungut Galata. Free Colonel Kamatsu Ayana. Free Daraje Begi. Free Ayane Dagaga. Free Guyaa Warrior. Free Dosa Kachela. Free Chaltu Tafo. Free Uningida. Free Bashir Aman. Free Yusuf. Free Kanasa Ayana. Free Dajane Tafa. Free Yaso Kaba. Free Hamza Borana. Free Dajane Gutama. Free Girma Gutama. Free all Oromo prisoners. Justice for Oromo. Oromia shall be free. Oromia Nibilsomti. Nimona. Oromo Nimota. Duti Naftanyam. Oromo Nimo. Duti Abibi. Duti Meliliki. Oromo Nibilsomti. Galatoma. Itti aansuudhaan durataan koominitii Oromoo obbo Muhammad Abbaa Naggaa asitti bahee dhaamsa gabaabaa isinii dabarsaa. Naadiyee ifadha obboleeyyan kiyya. Muhammad Abbaa Naggaa durataa Oromoo koominitii Calgary gaara nu dhiyaatu siin jenna. Naasimadda. Qeeroo harka hannaaf. Nama halkanii guyyaa qophii tanarratti hojjetee torbaan guutuu rafin irraa tokko. Oromoo jirtu. Ugaan qabna miti. Ugaan ni mooti miti. Jirtuun eenyinni. Bilchiginna. Jirtuun eenyinni. Gaarii wanti isinii dhaamu ba'e gabaabaa. Our message is clear and loud. Haga Bilchiginnaan nama nyaataan Abiy Ahmed mirga Oromoo kabachiisuuf manatti hin gannaa. Waadaadha miti. Hojiidhaan agarsiifna miti. Tartiibaan deemna miti. Sana barbaanne jechuudha. Koominitiin Oromoo magaalaa Calgary halkanii guyyaa magaalaa kana keessattis ta'e
Global Alliance horachuudhaan sochii gurguddaa gochuutti jira. Sanammoo kan goonu eenyuudhaaf jennee? Oromoodhaaf jenneeti. Oromoo jennee Oromoodhaaf jenneeti miti? Yes. Wal qabna miti? Yes. So obsaan jechuun gaafa obsinee tarsiimoo qabaannee agobara tokko jala taa'anii qofayyii mo'achuu dandeenya. Hoo addaan baanee wal qoodnee deddeemnu hoo ta'e diinaaf karaa saaxilla jechuudha. Kanaafuu wal dhaga'uu waan koominitiin keessan isiniin jechuun dhaga'uun hedduu barbaachisaadha. Nuti diinni keenya eenyu? Amiin. Diinni keenya eenyu? Amiin. Diinni keenya eenyu? Amiin. Kanaafuu nuti sabaaf sablammii tokko waliin rakkoo ni qabna. Hin qabnu. Rakkoo ni qabna. Hin qabnu. Kanaafuu maqaa sabaaf sablammii otuu itti hin bu'in otuu waa tokko hin godhin qabsoo keenya dhugaa qabannee falmachuu qabna miti. Dhaamsi koominitii Oromoo magaalaa Calgary akkasumas ka Oromoo hundaa haqa qabannee deemuu malee nuti kijiba hin qabnu akka saba Oromootti. Kanaafuu dhugaa qabannee sabaaf sablammii irra deebi'een isinii dubbisa. Sabaaf sablammii mirgi jaraa biyya sana keessatti falma mirgi jaraa cabe waliin tokkummaa uummannee qabsoon keenya hamma fiixaan bahee bilisummaa arginutti falmachuu qabna miti. Sanuma dhaamsi keenya. Ammas har'a gallee bor manatti deebi'uuf deemna. Hin deeminu. Hiriira tokkoon manatti galla. Hin gallu. Hiriira tokkoon manatti galla. Hin gallu. Ammallee koominitii Oromoo adda addaatii wajjin at least gaafa waamicha isinii goonu ammallee baanee jechuudha. Oromoon magaalaa Calgary jiru amma kana qofa. Kumaatamatu jira miti. Wal dhageessifnee hiriira biraatillee qophaa'uu qabna. Kaanaadaa guutuutti kan biraa isinii dhaamuu kan hin barbaadu Member of Parliament xalayaa barreessinee xalayaa maqaadhuma keessan itti guuttanii imeelii Member of Parliament hunda keessanutti Prime Minister Office akka ergitanuu xalayaa isiniif raabsinaa sanaafillee qophaa'a. Kan biraa isinii kan dhaamu warri tiwutarii hin qabaanne tiwutar akkaawunti banadhaa fi wirgana protest Oromoo protest haashtaagiidhaan qabsoo keenya haga miidiyaan addunyaa haga addunyaan nu hubachutti hin falmanna. Akkas miti? Down wayyaane. Down Adi. Down Adi. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Jawar Mohammed. Justice for Jawar Mohammed. Justice for Bakara Garba. Justice for Bakara Garba. Justice for Abdi Ragasa. Justice for Abdi Ragasa. Justice for all Oromo politicians. Justice for all Oromo political prisoners. For Oromo politicians. Justice for Oromo politicians. Justice for Oromos. Justice for Oromo. Oromo life matter. Oromo life is matter. Oromo life is matter. Oromo life is matter. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. Abi must go. Abi must go. Abi must go. Abi must go. Bareedaadha itti aansuudhaan sagalee dubartoota ulfaataadha. Miidhaa dachaatu dubartoota Oromoo irra jira. Kanaafuu obsee fi aadde Oromiyaan as baatanii daqiiqaa gaggabaabaa dhaamsa dabarsituu naa dhiyeessa. Obsee Oromiyaa as baa. Nuti addaamee sagalee naa kannaaf. Hamilee kannaaf please. Akkasumas hawaasa keenya tokkoon keessan hin mufatinaa guyyaan keenya dheeraa qeeroon biyyaa lubbuu isaanii kannaa jiranii kanaafuu tokkoon illee yaada kennachuuf feenaan isinii waliin jirra. Obsaan nu obsaadhaa akka gaarii bareennee ateenyu isin jira. Jirtu Oromoo! Jirtu! Sagalee wal qabadhaa. Guyyaan kun guyyaa dukkanaawaa. Guyyaa diinni hoonganutti dabre. Guyyaa firaanyaa dhabne. Guyyaa agartuu itti dhabne. Guyyaa hayyoota keenya, beektoota keenya mana hidhatti guuranii akka gurree dargaggeeyyii irra saasaan
fixaa jiru waan ta'eef Oromootiya mataa gadi hin qabatina mataa ol qabadhaa. Oromoon yoomiyyuu sodaatee hin beeku. Oromoon yoomiyyuu sodaatee hin beeku. Qabsoon itti fufaa. Qabsoon itti fufaa. We demand justice. We demand justice. We demand justice. Ethiopian government. Ethiopian government. Skinner. Ethiopian government. It's murderer. It's murderer. Stop. Canada. Trudeau. Stop. Stop. Helping. Dictator. Stop helping dictator. We demand justice. Justice for Hajalun Desa. Justice for Hajalun Desa. Justice for Oromo people. Justice for Oromo youth. Justice for Oromo youth. Justice for Oromo women. Justice for Oromo women. Abiy Ahmed soldier raping children and women. Abiy Ahmed soldier raping women. Raping women. We justice for women. We need justice for women. We need justice for women. Oromootiya guyyaan kun Oromoon tuni arraan tanaa miti handuu eegalte kalees du'aa turte arraas du'aa jirti. Kanaafuu duuti eegan raaloollee murannee humna teenya walitti sassaabannee humna gabroonfataa Itoophiyaadhaa kan bara dhufaa dabraa ilmaan keenya nyaatu hundeedhaan buqqisuu qabna. Kanaafuu bakka jirtan hundaa ilmaan Oromoodhaa dhiiga Haacaaluu hundee isaatiis ta'e dhiiga qeerroo Oromoodhaa firiitti godhuudhaaf if qopheessuu qabna. Haati Oromoo yeroo hunda bakka hundatti ollaa adaamii ollaa qoreetii ni boochi jechuudha. Bobbaafattu reeffa manatti itti galchan. Kanaafuu boochiti haadha Oromootuun gahuu qabdi. Obboleeyyan keenya kan dhiiraa waliin gattaa wal marihadhaa. Diinni isinii rafaan jiru kan har'a Itoophiyaa bulchuu Abiy Ahmed qofa osoo hin tahin Abiy Ahmed warreen fakkaatan warreen sirna durii ajaa'ibaa tortoraasan lalisan kan irrallee ilmaan Oromoodhaa gabroomsuu fedhan. Dhaabbata obboleessa Malleessaa Qilxii torbaan guutuu haasaa ooltan. Dhaabbata. Kanaafuu yoomiyyuu taanaan bakka jirtan hundaa obboleeyyan keessan kan biqilinnaa wajjin biyya keessatti dalagaa jiru itti bilbila. Warra kaabinee warra immoo bakka hojii adda addaa keessa jiran itti bilbila. Abiy Ahmedii fi sirnaa ishee wajjin Gondaritti galtanii jiran. Kanaafuu nama obboleeyyan keenyatti haadhaafnu waan internet cufamee jiru jecha Abiy Ahmed yoomiyyuu taanaan ilmaan Oromoo gabroomsuu hin danda'u, sodaachisuu hin danda'u. Kanaafuu down Abiy. Down bilisiginnaa. Down Abiy. Must go Abiy. Must go Abiy. Must go Abiy. Oromiyaan ni bilisoomti. Nuti sodaa tokko illee hin qabnu. Yoomiyyuu qabsoon itti fufaa. Injifannoon ni dhufaa. Oromootii ol qabadhaa. Isinin jaalladha. Arraa dubartii malee nama tokko illee kan nuun deemu hin sodaatina. Hattee aanullee dubartiidha. Obseetti kun. Jirtu Oromoo. Jirtu qeerroo. Jirtu qarree. Jirtu uummata Oromoo. Ajaa'iba.
waan tokko gochuu qabna. Har'a dhufnee hiriira baanee iyyinee lallabnee galuu hin qabnu. Hanga Oromoof Oromiyaan bilisoomtutti, hanga Abiyyiin ilmi naftanyaa dhiiga qeerrootii fi qarreetiin dhiiga qeerroof qarreerraan tarkaanfatee 4 kiiloo seenee nu gale. Har'allee dhiiga qeerrootiif qarreetiin 4 kiiloo hanga darbinee baasuu manatti hin gallu. 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 Nuti ilmaan Oromoo bilisummaa jala hin deemnu. Hin deemnu. Nuti ilmaan Oromoo gartuu jala hin deemnu. Hin deemnu. Nuti ilmaan Oromoo gartuu hin masakamnu. Hin masakamnu. Nuti gartuu keessaa baasna. Gartuu keessaa bilisoomsina. Nuti ilmaan Oromoo kallattii afranii dhufne Oromiyaa hundarraa dhufne gandaan, kutaan, amantaan waliin qoonnu. Hin qoonnu. Dhiigaa caalutti waadaa walii haasa'annu. Dhiigaa caalutti waadaa walii seennu. Waliin gannu. Diina jala hin deemnu. Tokkummaa keenya ni cimsina. Irree tokkummaa keenyaa ni jabeessina. Tokkummaan bilisoomna. Tokkummaan bilisiginnaa ofirraa kaasna. Dhiiga ilmaan Oromootiin bilisiginnaa 4 kiiloo qoqqabsinee kaasna. Hanga bilisiginnaa 4 kiiloo baasutti ilmaan Oromoo nu manatti hin gallu. Hin gallu. Ni galtanii. Nuti uummanni Oromoo biyya alaa jirru uummata biyyaatiin maal ta'uu qabna? Sagalee yoo kenninu ammoo tokkummaan kennuu qabna. Walqoonni osoo hin tahin gandaaf amantaan osoo addoon hin baasin uummata keenya kan biyya jiru akka baalamu kan tarcaa jiruufi sagalee ta'uun dirqama keenya. Kanaafi hanga dhiiga manaa godha. Hanga Jawaar Muhammed mana hidhaa bahutti hanga hayyoonni keenya hidhaa baasutti nuti manatti hin gallu. Hanga jira. Kanaafi jaallatiyya dhiiga manaa godha. Sanii Jawaariin isini erga inni miidiyaatti as ba'e beekuu maltan. Ani ammoo uniforma uffadhee waliin iskuula baradhee guddadhe. Hiyyaa kiyya gaafa qarroo isin umrii ijoollummaati. Har'aa miti kan isa beeku. Miidiyaa miti kan Jawaariin ol na barsiise. Ijoollummaa qeettoliin guddadheeti. Na belbelcha na guba. Ibtuun immooshinaa ta'uu danda'a bikka isaa kanarratti yoon kaase. Kanaaf yaa qeerroo yaa qarree. Jawaariin xixiqqaa hedduu isin keessaa baasuu barbaannes keessaa oomishuu ol fiduu barbaanna. Qophiidha. Qophiidha. Jawaariin bakka bu'uuf qophiidha. Hundi keessaniu qophiidha. Yaa dubartoota ta'en hayyuu akka Jawaarii jajjabaa akka Jawaarii kana dhaluuf qophiidha. Isaan keessaa danda'uuf qophiidha hundi kennau. Jawaarii miidhagina hoomuu qabna. Jawaar qofaa miti hayyoota Oromoo hundaayyuu bakka buufachuu qabna. Eessa bakka buufanna? Qeerroo fi qarree keenya keessaahi. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa sagantaa ta'an qabnu naaga gabaabsaa isaa qabnuuf seenaa gabaabsi itti aansuudhaan hawwii amartii fi roobduu nasnaabaa guyyaa akka dubartootaati warri dhiiraa nara laalina. Hawwii. Down bilisiginaa. Down bilisiginaa. Fayyaa fayyaa. Down Abiy Muhammad, Abiy Ahmed. Down Abiy Ahmed. Marroota politiikii yaadini tamanaaf godaana of gocha. Hodhu kamuu baratoomaa fi hinjenna nagaan dura. Oromoo jirtu baga jiraattan. Duuti Haacaaluu Hundeessaa waan tasa ta'e miti. Waan itti yaadamee irra dalagamee yeroo dheeraadhaaf waggaa takka dura Abiyyi ammayyaamee wanna kanneefii jira. Uummata narratti hin kaasinii yoo uummata narra kaase obsa sakandii akkasiin qabu itti himee jira. Waan amma tasa lafaa ka'ee ajjeesee miti. Namni Haacaaluu Hundeessaa ajjeese mootummaa Abiyyi Ahmad malee sabaaf lammiidhaa miti. Kana jala murtanii beekuu qabdan. Diina daranii mootummaan Abiyyi Ahmad diina afaan Oromoo osoo dubbatu Oromoo nyaatu nama nyaataadha Abiyyi. Ta beekuu qabdan ta biraa
namichi mililik jaan Oromoo duris ni beekti akka diina isaa ta'e arraas ni beeknaa jechuu ammaa miti. Namni mililik lafee isaa qotee masaraa mootummaa keessa taa'ee naftanyaa Oromoo deebisee eenyu Abiyyi Ahmad kana beekuu qabdan. Uummanni haalumaan goone nu sabaa sablammii ila arraa wajjin jiran. TPLF irraa kaasne Abiyyi Ahmad miti. Dhaamsi takka kan inni isinii dhaabu Oromoo kutaa kudha takka taatanii wal jala yoo deemtan Abiyyi Ahmad naftanyaa nama nyaata ilma midigaanaa ofirraa kaasuudhaaf sakandii nutti fudhatu. Oromoon biyya keessa, Oromoon alaa, uummata Oromoo biyyaatiif gurra ta'uu qofa dandeenya malee gallee uummata godhuuf hin dandeenye. Nuti yoo tokko taanee isaaniif humna taanee uummata kana ofirraa kaasuu dandeenya. Mootummaan Abiyyi Ahmad ammaa usoo rakkaawaa jira. Intarneeta banuu didee ta'aa jira. TPLF akka irraa buqqisnee hiddaan kaasnetti maqalee galchinetti Abiyyi Ahmad irraa kaasuu keenya sirna naftanyaadha. Haacaaluu Hundeessaa ni du'e ni jira Haacaaluu. Haacaaluu tokkoo du'e Haacaaluu kuma qabdi Oromoon. Jawaar Mohaammed tokkoo hidhamee kuma qabdi Oromoon. Kanaafuu Oromoon wanni ta'uu qabdu walii galuu tokkummaa keessan jabeessu. Karaa qabsoodhaa karaa tokko qofa daandii tokko qofa daandiin tokkichi kami karaa adda bilisummaa Oromoo qofa Oromoo qawween malee hin jirtu bilisummaan jabaadhaa tokko tahaa wal jala deemaa wal dhagahaa humna walii tahaa gargaarsa keessaniin duubatti deebiinaa uummata Oromoo bira dhaabbadhaa. Oromoo lammii koo galatooma. Jirtu hin dhaga'u sagalee keessan jirtu. Haasawni baay'ee naasamee jira. Asirraallee yeroo qabnu jedhu jiranii. Wanni an yeroo baay'ee an hawaasa Oromoofi uummata Oromoofi dhaamachuu barbaadu artisti qulqulleessin waan jeeta akka sobamuudha akka lama sobamuudha akka hin badeeta akka naddeebitee lama naddeebitee jedhee sirti. Isinii galee Oromoon qabsoo isaa durirraa ka'ee takkaa diinatti hin laafu. Oromoon yeroo hundaa qabsoo dhiigaa fi lafee isaatiin injifate diinni harkaa fudhataa jirti. Amma booda akka akkas hin taaneef ummanni Oromoodhaa tokkoomee daandii qaraa sanirra daandii duraa irra deemaa turan sanirraa goranii harka wal qabatanii qabsoon tun akka firii argattu gochuudha. Abiyyi Ahmad naftanyaa duutee biyya garagalte lafaa kaasee nutti jiraachise. Kanaaf Abiyyi Ahmad nurraa ka'uu qaba. Haga Abiyyi Ahmad nurraa ka'utti mana galuu qabna. Hin gallu. Justice for Hacaaluu. Justice for Hacaaluu. Justice for Jawaar Mohaammed. Justice for Jawaar Mohaammed. Free Jawaar Mohaammed. Free Baqqalaa Garbaa. Free Baqqalaa Garbaa. Oromootii galatoomaa ulfaadhaa keessattuu dubartoonni bo'aa jiranii ganamaa galgala bo'aa jiranii deettuu irra ajjeesanii jiranii dubartiin deettee dayiitiin kabajaa qabdu dubartii yeroo deettu kabajaa dhabdee bo'aa jira gadaamessaaf imimmaan dubartii Oromoo bo'aa jira. Kanaafuu dubartoonni yeroo hunda sagalee haa taanuu duubatti hafuu hin qabnu ajajaa horra foomiliitillee fudhannee keessattuu qabsoon dubartoonni keessan dirre bakka hin geettu. Kanaafuu dubartoonni jabaachuu qabna isin jedhaa ulfaadhaa galatoomaa. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa dubartoonni keenya itti aansuudhaan sagantaa har'aa hanga sa'a lamaatti qabannee poolisiin nu dhiibaa jira. Dhaamsa irraa maayyiidha. Dargaggoonni keenyaas dhiifama naa godha. Manguddoonni illee dhiifama naa godha. Poolisiin akka dhaabnuuf nu dirqaa jira. Obboleessa keenya Nuuraddiinii fi Hacaaluu Masbaanii afaan biyya tanaatiif afaan Oromootiin Oromoon maal godhuu qaba kan jedhu firaa fi diinatti himanii achiin booda sagantaa keenya goolabna. Naasibadhaa hiriiritti fufa. Kuni carraan kennu karraa maayyiitta. Dhaadannoo gabaabaa goonee achiin goolabna. Nuuraddiinii fi Jiilchaan asin habaa. Amine. Oromoo warra keenya
we have to take action. Akkanumatti as dhufnee hiriira baanee osoo waan tokko hojjetiin galuu hin qabnu. So we have to write letters to our members of parliament. Our number one goal is for our Prime Minister to condemn the killings going on in Ethiopia and Oromia. We need to communicate with our members of parliament. So if you live in the Northeast, you have to know your Northeast member of parliament. If you live downtown, you have to know your member of parliament. They're there to serve you. Isaan sagalee isiniif ta'uu fi bakka isaan taa'u jiran. Kanaafuu nuti yoo sagalee keenya isaan biraan hin geenye rakkoo keenya akkamitti beekanii nuuf furuu danda'an. So number one, we have to write letters to our members of parliament. We will be continuing our protest. We will go to every single member of parliament's office and talk to them personally and make sure they take our message to Ottawa. Is that clear? Yeah. Is that what we're going to do? Yeah. Are we just going to let our brothers be killed and put this? No. Let's take action. Write down your emails for us. We're going to collect your emails. We're going to give you the letter. We already have the letter prepared for you. You just have to put your name on there, your address where you live, and send it to your member of parliament, and they will take our voices to Ottawa. So that's number one on our list of item to get done. So we're going to prepare right now somebody to collect emails, okay? Okay. So we're gonna come single file. We're gonna take everybody's emails, and you're gonna write an email to your member of parliament. That's my message for today. The protest will continue. We're not going to stop until we get a clear condemnation of what's going on in Ethiopia. Jirra Oromo. Jirra. Jirtu. Jirra. Jirtu. Jirra. Hajaru Nidue. Jirra. Eisa jira. Onne kenya kaisa jira. Thank you. And just wait for our community to call for the next protest, and we're going to count on all of you to be there. And make sure you bring a friend. Make sure you bring a non-Oromo friend for our next rally. We want our voice to spread. We want other Canadians to know about our issues. Is that clear? Can we do that? Can we bring one friend to the next rally? Okay. Thank you for listening to me. Have a splendid rest of your day. Oromo jirtu. Oromo jirtu. Abi maal jedhe. Yo Oromo ajjese torban tokkoon booddee iyyanii mana galu jedheemi. Mana galla. Hacaalu nu jala ajjeesanii mana galla. Baqqala Garbaa hidhanii mana galla. Jawaarii hidhanii mana galla. Mirga keenya sarbanii mana galla. Oromoo mana galchanii mana galla. Gurguranii mana galla. Mana tingallu. Waa'ee Oromoo protestii ilaalchisee namoonni tokko cadhisanii gadi baanii iyyaniituma galu nuun jedhu. Iyyaa hin jirru ummata keenyaaf sagalee ta'aa jirra. Maal ta'aa jirra? Ummata keenyaaf sagalee ta'aa jirra. CNN irratti, CTV irratti, addunyaa guutuu keessatti mootummoonni biyya alaa akka dhagaaniif ummata keenyaaf sagalee ta'aa jirra. Kana immoo jijjiirama argaa jirra. Aljazeera irratti argitaniitu mi? CNN irratti argitaniitu? Global News irratti argitanii? CTV irratti argitanii? Abii balbala cufee nu ajjeesa. Addunyaatti dhageessifna. Kanatu walii galtu. Mana galla. Isa lammaffaa saba keenyaaf birmachuu barbaanna. Inni lammaffaa sabni keenya sagalee keenya akka dhaga'u barbaanna. Isaan du'aan nu gammadnee hin jiraannu. Isaan ajjeefamaan nu kolfaa hin jiraannu. OMN ammaan tana biyyatti naayivii darbaa jira. Saatalaayitii irratti argaa jiru. Isaaniif hamilee ta'uu barbaanna. Ummataaf hamilee ta'uu barbaadduumi. Mana galla. Mana galla. Dhuunfee jiraanna. Oromiyaa gurguramti. Oromiyaa isaamamti. Sabni keenya ajjeefama. Sabaaf sablamni eentu ajjeesaa jira. Sabaaf sablamni eentu ajjeesaa jira.
balaaleffachuudha. Siin waliin gallu jechuudha. Gargar deemnee jirra jechuudha. Kanaaf hiriira keenya itti uumna. Dhageessaniitu. Wanti nama kolfisiisu Adaanach Abbabee jedhama. Biyya alaa keessa deettanii uummata warri jeeqaa jirtan lola kana nurra baay'isaa jirtan seeraa alaa hin jirtanii seera jala jirtan waan ta'eef isin qabnaan hundan mootummaa Itoophiyaa ta'anii kanaadhaaf nu hidhitu. Jara salphaa akkana kanatti uummata geggeessaa jira. Wallaala miidiyaa irratti dhaabbattee warri biyya alaa keessa jirtan seeraa oli namni ta'e tokkollee hin jiru seera jala si bulchina. Hojjetaa jira eenyu hojjeta? Salphattuu akkasii kanneentu saba geggeessaa jira. Saba kabaroo wal nyaachisaa jiru eenyu? Government of Ethiopia. Abiy's government. Kanaaf Jawaan nama qawweetti namannu nagaan teenne waliin diskasii agoru nama jedhu keessa tokko amma qawwee fuudhee Hacaaluu kan jeese isa jedhu. Hin taatire? Eentu ajjeese? Hacaaluun eentu ajjeese? Dhugaan Hacaaluu hin baa? Dhugaan Oromoo hin baa? Ulfaadha galatooma. Sagantaa warra poolisii gaafannee dhiibuu dandeenyee jirra. Sagantaa keenya itti fufnaan keessin dadhabdanitti keessummaa qaamna Biriitish Kolumbiyaa jiru obboleessa keenya Raamis Tolaatiif dabarsinaa. Raamis dhaamsasaa dabarfataa itti aansuudhaan namni kun keessummaadha. Biriitish Kolumbiyaa irraa dhufee Raamisitti dabarsa. Oromo delegations. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes. Ethiopia is not government. The gangster group is not government. They terrorize Oromo people. It's a terrorist Ethiopian. Amara is a terrorist. Amara is a terrorist. They terrorize Oromo people. We need freedom. We need justice. We need justice. Yes. وانا كمان دورتنا ابو ترتيبه هذا برسا الرافوري مايكي We need justice. We need justice. We need justice. We need freedom. We need freedom. Difama dogoggora uumameef difama kan itti aanu obboleessa keenya Mitikuu Waaqayyaa nuti wanni asitti baanee diina keenya mootummaa biyyi falmachuuf malee saba tokkollee tuquuf miti dogoggora uumameef nuti sirnaan falmina malee sabaa sablammoota tokkollee wajjin falmaan qabnu sirna naftanyaan dhaabe Abiyyi Ahmad bilbilsignaa wantuun buqiifnaa dogoggora uumameef difama obboleessa keenya Mitikuu Waaqayyaa gama asitti naa gootu. Ummata Oromoo tasgabbaa'aa rakkoon hin jiru taa'ame yeroo tokko. Down Abiy Ahmed. Down Abiy Ahmed. Tamam down Abiy Ahmed. Tamam. Yeroo tokko gurra walii kenna. Abshaalamuu qabna nafxanyaan adii tokko waraqaa irratti harka keettee yaadannoo luuzer jedhu harka keettee duuba dhaabattee as ergite adii jechuudha. Oromoo dhagaa yoo naftanyaa ummata kana ummata faallaa keenya deemu kana irraa habshaala taatanii hin dhaabanne gaariin ta'u dhaamsi amma asii darbaa ture sagalee ummata keenya ka biyyaatii ta'uuf ol geenne waan biraa qabna. Nama jibbinu nama balleessu kan dhumne kadhufneef sagalee ummata Oromoo biyyatti ajjeefamaa jiru mootummaa Itoophiyaatiin saniif ol geenne miti waan biraa asii hin qabnu tasgabbaa'aa sagalee ummata keenyaa adda sa'aanu asitti ol geenneef mana keessa
dargaggeessi guuramee ajjeefamaa jira. Abbootiin teenna ajjeefamaa jiru. Sagalee uummata keenyaa akkamitti taana? Maaltu nurraa eegama? Community diaspora jecha miidiyaa biyya Itoophiyaa irra tiranii abbootiin seeraa jedhanii akkuma asii dubbatamaa tura jenna adanee jabbabee warra biyya alaa ta'anii nu balaaleffatan seera dhiyeessine. Uummata akkana jallataa akkana ka seeran beenu biyya akkamii keessa akka jiru hin beenu uummata akkasii. Nu ammoo faallaa isaanii ka Oromoo ajjeesaa yoo dandeenye adi boqqeessitii walitti qabannee isaan seera international criminal court dhiyeessuu danda'uu qabna. Hin dandeenyu. Hayyoota hedduu qabnu. Abbootiin seeraa international hayyoota hedduu qabnu. Qabeenya qabnu. Kan barbaachisu akka tokkummaa qofa kana qabu. Abiy Ahmed akkuma mootummaa keenyaa uuruu keenyaa ta'uu illee guutuu koottii dhiyeesse. Human Rights Watch International Human Rights Watch fi opposition party uummata dhiyeesse international head qabeesse. Abiy Ahmed ilmaan Oromoo ajjeesee Oromoo dheeraa ta'amaa kan dubbataa ture gadiinoo. Ana Oromummaa namni nama fudhatu hin dhiyeessaa ture. Ani Oromoo tola saba biraatiif illee tola Oromoo tuulamaa. Oromoo diinni keenya mootummaa kana daangalatti waan biraa diina addaan qabnu. Mootummaa kana garuu seera dhiyeessuu dandeenyu. Seera dhiyeessuu dandeenyu. Dhiyeessuu fi sagalee tokko taanee diinagdee keenya. Beekumsa keenya waliin qabachuu ni qaba. Immooshinii keessaa baanee kana baruu qabna. Kanaaf wanni silaa godhuu dandeenyu qabnu hedduu. Oromoon magaalaa kana keessa jirtu kanaafuu kana shangaa hin dhufne. Guyyaa jimaata dhufu. Idil addunyaa Global Oromoo Community addunyaa kanarra guyyaa tokko hiriira nagaa godhu. Quba qabdanii Hinduftanii dalagaa keessanii hiftanii? Hinduftanii? Mee warri dhuftan akka kaasa? Warri hin dhufne ol kaa'amee dhaabadhaa warri dhuftan. Kaa dhaabadhaa warri dhufuu barbaadan. Hin sobinaa dhiiga Hacaaluu, dhiiga qeerroo biyyaa yaadadha obboleessoo. Ilaa erga Hacaaluun du'e jenne dalagaa seenee hin beeku. Personally dalagaa seenee hin beeku. Gammachuun qabnu, nagaan qabnu, mooraalii duuneerra, mooraalii fiilingii gaariin qabnu. Garuu manatti hin deebinu, manatti hin deebina. Jimaata jechuu. Hin gabaabsa, dhiifama, gabaabsi jedhaanani waan jechuu barbaade dhuma irratti. Jecha gabaabduu. Amma lammaan biyyaa ba'e dhaga'uu qabdani. Mata duree biraan uuman lammaani utuu lubbuun jiru tu'e hin duune. Hacaaluun tu'e hin jiraami. Lammaan tu'aadha. Lammaan tu'aadha. Mata duree sooshaal miidiyaa Oromoof hin ta'u. Dhiiroo dhaga'i. Oromoo gara laafettiin obboleessaaf ulfoofti jedha Oromoon. Dhagayaa. Takka sobamuuni akka lama sobamuun Oromaami. Sadi sobamuun salphina. Kana booda dargaggeessa dhaga'i. Teyyuu dhaga'i. Dargaggeessa kee ijaarii ta'e. Qeerroo biyyaa akka manatti hin galle tarsiimoo kaleessa ittiin deemamaa turame akka qabsoon godhamu dhagaa akka qabsoon godhamu akka qabsoon bifa addaatiin godhamu waamicha haa goonu biltsiginna mata dureen guddaan diinni Oromoo biltsiginnaani gosa Oromoo gosa qabdanii Oromoo keessatti gosa kee keessa ka jiru diina biraan dhaqiifamuudhaan dhallaabatee diinis keessa jira. Doolaa fakkeessuun leedhiis diina of keessaa kan onni Oromoo uduuduu caddise Oromoon uduu ajjeefamu ka caddise isa sanirra bobba'e of keessaa baasuu eegan. Gosa kee biltsiginnaa mootummaa kana ka deeggaru mootummaa ajjeesee duguuggaa sanyii nurra raaddaase isa kana ka deeggaru ka gosa kee keessa jiru ka eegee keessa jiru beekna kee keessa jiru ka mana kee keessa jiru gurgulees inni kun waan itti aanu ulfaataa tasgabbaa waa hedduu nurraa eeggamu yoo tooftaa tarsiimoo
Pintuurach. Nu kamalee biyya kanaa gadi deemu amma maasaa suuta qaaliin kaafii nama deemu maatii nama minni achi deemu. Amma minni amma mootummaan sun bakka sanii minni jechuun abii amma. Haala inni achi nama mutti manatti hin deeminaa. Akkasiimi. Oromoo. Ajaa'ibu ni bu'e dhugaa fi akka keessa jiru. Lammaan magarsaa du'ee jira. Lammaan gaafa dhaga'e. Lammaan gaafa wallagga duutu. Wallagga qe'ee isaaniitti qe'ee isaa irratti duguugamu. Hin dubbate lammaan. Gaafa Oromoo qe'ee isaa irratti kujiin boqonni dubbatu. Hin dubbate lammaan. Lammaa afaan dammaa. Lammaan du'ee jira. Mata dureen nu godhanii as minisootaa jira jedhanii. Namichi tika. Kaasaa qaba. Lamaan affeereetu jira obboleessiin dusaame. Obboleessi biyya bituu Waaqayyaa koottaa dhaamsina gabaabaa na dabarsaa. Itti aansuudhaan manguddoo Oromoo abbaa qubeetiif carraa kennaa. Hadaraa na haawusaa dhaamsa kana dhaggeeffadhaa. Ayyee fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Wala dhaggeeffatu. Mee wala dhaggeeffatu. Ifama Alfiyaa Ibrahim doolaara 200 gumaacha nuu kennite ummata guutuurratti annaawunsi godhuun barbaadaa guddatu fayyaa ta'e isin jenna. Mee wala dhaggeeffatu. Fayyaa ta'aa uummata keenya. Har'a nu obboleessa keenya kana qophaa nuti walitti nu qabee obboleessi keenya ni dhufe malee ni du'e miti. Ni jira jechuudha. Nu warra gabroomee jiru gabrummaa jalaa bahuudhaaf yoo har'a gumaasaa baasuudhaaf kan isa dura wareegamu kan lubbuutti dabaltan kan hundaatiif kaayyoo isaanii bakkaan ga'uu danda'an ni dhaabbiitu du'e jechuudha. Namni dhaabbiitti du'e ni du'e jedhama. Namni wareegame hin duune ni jira. Obboleessi keenya ni jira jechuudha. Kana godhu nuti maal godhuu qabna? Jarreen keenya qaanii kana caalu hin jiru. Lafa keenya irratti duune owwaalchallee qabne. Garuu warra humna qabu, warra biyya qabu, warra qawwee harkaa qabu kan nu ajjeesaa ture baqatee maqaleetti galeetu jaarsummaan itti ergama. Salphina kanarra caalee hin jiru daran. Hacaaluun du'u jechuun akka nama tokko miti, akka sabaatti ture. Hiigadii keenya, aayifanii keenya, isa qophaa miti. Gootana duudhamne gaafa qawweedhaan warri Minilik Awurooppaan argatee nu ajjeesuu nu gabroomuu jalqabe. Ammas du'aa jira namni boriin du'uudhaaf deema. Nama du'e sanaaf boo'uu miti. Kana dhaabuudhaaf sirna sana jijjiiruu nurra jira. Kan jara kana ajjeese sirna malee nama tokko miti. Kan nu ajjeesaa jiru nama miti sirna. Sirna sana jijjiiruuf immoo sirna sana irratti qabsaa'uu qabna. Oromoon du'es kan sichi wareegamuuf deemu kan hidhaa jiru kun hundi Oromoo ta'e malee ilaalcha siyaasaa miti. Ilaalcha siyaasaa garaa garaa qaba hundumti hidhaa jiru kun. Aktiivistoonni keenya hogganoonni dhaaba keenya hundi amantii adda addaa qaba. Dhalootaan iddoo adda addaatti Oromiyaa keessa ta'u malee. Garuu kan inni du'aa jiru maaliin? Oromoo ta'uudhaan miti. Oromoo ta'uudhaan miti. Egaa nutis Oromoo ta'uudhaan qabsoofna. Jara keenya wanti godhuu dandeenyu kaleessa dheengadda asiin kuba walitti qabu achi ture as ture miti. Kana keessa bahuu qabna isa duraa. Kan darbe sun barnoota irraa fudhanneeti amma maal godhuu qabna? Wanti godhuu qabnu akka sabaatti, akka aktiivistiitti, akka jaarmiyaa dhaabaa, akka civic organization or political organization hundi kun gurmuu tokko tolfannee wal harkisuu utuu hin taane wal jira dhaabbannee sirna kana jijjiiruu. Yoo sirni kun jijjiirame qofaadha waa hojjechuu waa argachuu danda'a Oromoon. Isa keessatti kana booda waan barbaanne arganna. Kan nuti goonu waa sadii. Takka waraana keenya gargaaru. Waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun isa jalqabaa fi isa jabaa ta'a. Inni lammadaa biyya kanatti sochii deemaa jiru maal humne sochii walii galaatti jijjiirree qabsoon kan nama wajjin walitti dhaqaamnee mootummaan kun dinagdeedhaan akka inni bulchuu dandeenyu gochuudha. Dadhabee boo? Qawweettiin nu ajjeessu Chaarjii taasise. gochuu qaban kana qaba. Dadhabee. Sadarkaa kan goonu Hindi harre mas